Akkuma kanaan dura waadaa galle Boorana qaqqabneera. Yooyyaa akkam jirtu Boorana yaabelloo jirra. Ummata keenya Booranaa bira dhaabbachuuf hiriyoonni keenya 23 taanuu walitti mari'annee waan qabnu walitti bubbusnee aggaaccaanee boqqolloo keenya bitanne boqqolloo bitanne mana osoo qabu waan rakkina ummanni keenya keessa darbaa Yooyyaa akkam jirtu hiriyoonni keenya yaabelloo jirra. Ummata keenya Booranaa bira dhaabbachuuf hiriyoonni keenya 23 abiddicha keessa hangalanii ijoollonni sadan wagataa wananii ariifannaan samiirraa barrisee abiddicha fannoo qabbaaneessise yeroo qorumsaa dukaata qulqulluun Gabri'eel nufaana taa daandii irra taa'ee diina kan hundee Gabri'eel nu eegi abdiisii godhate. Hundumti keenya ummata keenyaaf waan dandeenyuun haa dirmannu bira haa dhaabbannu. Please hiriyoonni keenya nu faana dhaabbatanii nu gargaaranii kanaan nu gaan. Dhaloonni hir'uu nyaatu imaanaa sababallaa isin nu jalaa kaasa nu isii bilbilaa. Akkuma kanaan dura waadaa galle Boorana qaqqabneera. Yooyyaa akkam jirtu Boorana yaabelloo jirra. Ummata keenya Booranaa bira dhaabbachuuf hiriyoonni keenya 23 taanuu walitti mari'annee waan qabnu walitti bubbusnee aggaaccaanee boqqolloo keenya bitanne Boorana yaabelloo deemnee boqqolloo bitamne mana ufcoo geessine mana ufcootti daaksisne waan rakkina ummanni keenya keessa darbaa jiru nutis keessa darbuu qabnaa jenne daaksisnee yeroo baachuu qabnutti baannee ummata keenya rakkinaaf gadadoo ummanni keenya keessa jiru argine. Ummata garraamii ummata miskiinaa akkasitti nu simatu. Oromoo koo ija kootiin nan arge hangafni kee Booronni rakkina hamaa keessa jira. Hundumti keenya ummata keenyaaf waan dandeenyuun haa dirmannu bira haa dhaabbannu. Please hiriyoonni keenya nu faana dhaabbatanii nu gargaaranii kanaan nu gaan isaan kana eebbifama. Abiddicha keessa hangalanii ijoollonni sadan wagataa wananii ariifannaan samiirraa barrisee abiddicha fannoo qabbaaneessise yeroo qorumsaa